BBC ትግርኛ ድሕሪ 20 ደቂቃ ክጅምርዩ ንክትከታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC afaan Oromooti nu waliin tura Olmaan akkam kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromoo eegaleera sagantaa irraa keessatti kaafaa'uun ibsa miidiyaaf kenne irratti waa'ee marii biyyaalessaa fi nageenya Oromiyaa keessaa irratti kan ibse keessa Dead on arrival mulut nagaralla. Komishiniin kun isa osoo hin dhalatin du'e jedhamudha. Wantoota bu'uuraa ta'an lama furaa hin jiru. Tokkoffaan hirmaachisaa miti. Akka qaama sadaffaatti bilisa ta'ee kan araarsu kan akka waliif galan taasisus miti. Naannoo Somaaleetti humnootni nageenya mootummaa namoota nagaa irratti ajjeechaa raawwataniiru jechuun komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa balaaleffachuus isinitti himna. Albama haaraa hiriyoolee sirba cidhaa godinaalee Oromiyaa qabate irratti Bashaatu Tolamaarama waliin. Namni baay'een albamiin eebbisiisa yommuu jedhu sirbite moo jedhu namni baay'een nagaafachaa ture ani oomayyuun beeku waa'ee sirbaa Biraanuu Gammachuu qopheesse Anzaalaalam Taaddasaati. Kan jalqabaatiin miseensonni gosa Akeeshoo naannoo Somaalee magaalaa Boombaasitti osoo sirna aadaa irratti hoogganaa gosa isaanii filachuuf mari'ataa jiranii humnoota nageenyaa fi kanneen hidhataniin ajjeechaa raawwateen lubbuun namoota 11 darbuu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibse. Komishinichatti qorataa kan ta'an obbo Emaad Abdul Fattaa haalatti haleellichi raawwate dubbataniiru. Naannoo Somaaleetti godina Faafan magaalaa Bombaas jedhamtu magaalaa xinnoo tokko keessatti namoota sirna filannoo hoogganaa aadaa tokko irratti wal gahan irratti walabdee namoota achirratti wal gahanii fi humnoota nageenyaa naannichaa jidduutti uumameeni lubbuun namaa dabree jira akkasumas namoonni miidhaan qaamaa irra gahee jirudha kan jedhudha qabiyyeen ibsa kana gudunfaan nuti irra geennee qorannoo gaggeessineen sababa ajjeechaa sanyii kan ta'e humnoonni nageenyaa naannichaa humna barbaachisaa ta'e ol fayyadamanii jiru kanaafis sababa ajjeechaa saniif sababa ta'anii jirudha kan jedhudha. Tole namoota meeqatu ajjeefame meeqatu madaa'e qorannoo bira geessaniin? Egaa akka qorannoo kennaatti taateewwan sunniin kan raawwataman guyyaa lamaafidha. Guyyaa tokkoffaa irratti namoota tarkaanfii humnoota nageenyaatiin fudhatameen namoota 10tu lubbuun isaanii dabree guyyaa lammaffaa irratti ammoo qaamoleen biraa naannoo sanitti hidhatanii namoota walgaan irratti tarkaanfii fudhataniin namni tokko lubbuun isaa kan dabre yoo ta'u dubartiidha. Namni lammaffaa miidhaan qaamaa irra ga'eera sunis dubartiidha. Namootni biroo immoo miidhaan qaamaa salphaa ta'e namoonni 11 ta'an biroo miidhaan irra ga'ee jira jechaadha. Tole dhaabbanni keessan qorannoo kanaatiin ifa gochuu yookaan uummatatti ibsuurra kan darbe akka sirratuuf yookaan tarkaanfiin fudhatuuf maal hojjeta cimsee sarbama mirga namoomaa irra deddeebi'ee biyyattii keessatti mudatuuf? Egaa nuti taatee kanaan wal qabatee mootummaa naannoo Somaalee wajjin walitti dubbachuutti turre mootummaan naannoo Somaalee kanumarraa ka'eetu namoota maatii namoota lubbuun isaanii dabree fi akkasumas miidhaan qaamaa irra ga'ee kaasaa kanfalee jira mootummaan naannichaa kaasaa kanfaluun dabalatatti namoota dhimma kana raawwatan gochaa kana raawwatan qaamolee nageenyaatii fi qaamolee nageenyaas kan hin ta'in irratti qorannoon gaggeeffamee adabbiin yakkaa irratti akka fudhatamu kan jedhudha kan nuti goone jechaadha. Godinaalee Oromiyaa garaa garaatti wal waraansi ija addunyaa jalaatii dhokfame gaggeeffamaa jira jechuun har'a kaafaa'uun ibsa miidiyaaleef kennee jira. Ajjeechaan jumlaa lammiilee nagaa irratti raawwatamanii fi raawwatamaa jiran qaama idil addunyaa bilisa ta'een akka qoratamus paartiin kun gaafatee jira. Ibsa miidiyaa paartiin kaafaa'u kennee waa'illikoo Habtaamuu Xibabuu hordofee ture. Mee Habtaamuu dhimma nageenya naannoo Oromiyaa irratti qabxiiwwan kaan gabaabsee nutti himi.
Galatoomii Zalaalama akkumaati jettee dhimmoota ijoo Koongireesiin Federaalawaa Oromoo ibsa isaa har'aa keessatti kaasee keessaa inni tokko haala nageenyaa diinagdee naannoo Oromiyaa keessa jirudha kan biyyattis kaasee jira. Keessattuu haala naannoo Oromiyaa ilaalchisee yeroo ammaa kanatti godinaalee naannichaa garaagaraa keessatti wal waraansi ija addunyaarraa dhokatee adeemsifamaa jira jechuudhaan kan dhaabichi kaasee keessattuu ijoota muraasa darban keessatti naannoo Oromiyaa keessatti jechuudha lammiileen nagaa 297 ol ajjeefamuu 500 ol kan ta'an immoo sababa waraanaatiin buqqa'uu isaaniiti kan hime. Kana malee immoo namoonni ajaja mana murtii malee ni hidhamuu hiraarsis irratti gaggeeffamaa kaan immoo ajaja mana murtii malee ni ajjeefamuu akkasumas ukaanfamanii kan dhabamsiifamanis ni jiru jechuudhaan Koongireesiin Federaalawaa Oromoo ibsasaa har'aa keessatti himeeti kan jiru. Akkasumas immoo wal waraansi naannicha keessatti adeemsifamaa jira. Kun hatattamaan yoo furmaata argate malee haala nageenyaa biyyattiidhaafis akkasumas diinagdee biyyattiidhaaf caalmaatti rakkoo kan uumudha jechuudhaan dhaabichi himeera. Kanaafis wal waraansi dhaabbatee rakkooleen jiran gama marii siyaasaatiin furamuu qabu jedhee jira. Kana malees ajjechaan jumlaa naannicha keessatti raawwatamaa jira kan jedhe KFO'n ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru kana qaamni idil addunyaa kan bilisa ta'e qorachuu qaba. Kana malees immoo kunneen ajjecha kana raawwatanis seeratti dhiyaachuu qabu jechuudhaan gaafateera jechuudha. Tole galatoome Abtaamuu mee gama marii biyyaalessaatiin yaadota akkamiitu ibsa kanarratti ka'e? Eeyyeen Zalaalam KFO'n koomishinii marii biyyaalessaa ijaaramee jiru ilaalchisee koomishinichis ta'ee adeemsi isaa walabaa fi hirmaachisaa miti jechuudhaan kan isaan kaasanii marii biyyaalessaa dhuga qabeessa ta'e adeemsisuudhaaf immoo qaamoleen hidhatanii bosona jiranis irratti hirmaachuu qabu. Akkasumas marichi walitti bu'iinsa biyyattii keessa jiru dhaabsisuu kan danda'u nageenya fi dimokiraasii fiduu kan danda'u akkasumas immoo jijjiirama siyaasaa aangoo dabalatee jechuudha biyyattii keessatti fiduu kan danda'u ta'uu qaba jechuudhaan dhaabichi kaasee jira. Dhimma kanarratti durataan paartichaa Profeesar Mararaa Guddinaa waan dubbatan yaadageenya. ፈረንጆች ይሄ አሁን ያለውን ኮሚሽነር ዴድ ኦን አራይቫል የሚሉት ነገር አለ። ኮሚሽኒን kun isa osoo hin dhalatin du'e jedhamudha. Wantoota bu'uuraa ta'an lama furaa hin jiru. Tokkoffaan hirmaachisaa miti. Akka qaama sadaffaatti bilis ta'ee kan araarsu kan akka waliif galan taasisus miti. Qaama sadaffaa kan jedhu kun aadaa keenya keessa miti kan jedhu ni dhageenya. Akka aadaa keenyaattis jaarsa kan lakkaawwatu qaama lamaanidha. Qaama tokko qofaa miti. Kun kanas hin guutu. Yoo qaamni tokko jaarsa isaa qabatee dhufe qaama hundaaf bilisaan walqixa murtee kennuu hin danda'u. Kanaaf koomishiniin ammaa kun rakkoo bu'uuraa kana qaba. Nuti callisnee miti nagaa waan barbaannuuf isa bosona deeme dabalatee hirmaachisuu qaba jenna. Nuti eenyu mo'atee qofa laalla miti nagaa barbaanna. Tarii warri 4 kiiloo jiran eenyutu mo'ate kan jedhu isaa yaaddessuu mala ta'a. Nuti garuu eenyullee mo'achuu danda'us dhumaatii yaa dhaabbatu wal balleessuu yaa dhaabbatu jenna. Kana waan ta'eef aadaa Itoophiyaatti iyyuu qaama walabaa argachuuf gama lamaaniitu jaarsa lakkaawachuu danda'a. Jaarsi gamtokkeen jaarsa miti. Kanaaf hirmaachisaa yaa ta'u lammaffaa immoo qaama kamirraa bilisaa ta'u jenna. Kan kana hin guunne keessa hin geessisu. Tole gama biraatiin KFO humna hidhatee bosona jiru waraana bilisummaa Oromoo walitti dhufeenya qabdu jedhamuutiin akka himataman yookaan komiin akkasii akka irratti ka'aa ture dhaga'amaa ture. Kanaafis har'a deebii kennanii jiru. Mee maal jedhan yaabte? Eeyyeen Zalaalam walitti dhufeenya waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Abaa Shanee jedhee waamu wajjin wal qabatee hooggantoonni KFO ibsa har'aa irratti deebii irratti laataniiti kan isaan jiranii. Dhimma kanarratti itti gaafataman sabquunnamtii KFO obbo Sultaan Qaasim naannoo Oromiyaa keessatti waraanni adeemsifamaa jira. Kan ammoo nuti balaaleffachaa jirra. Gochaa gara jabanaa naannicha keessatti raawwatamaa jiru. Badii aangoonni raawwatan saaxiluu keenyaan ololli kan nurratti adeemaa jiru jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Barreessaan olaanaa dhaabichaa obbo Xurunnaa Gamtaanis dhaabni isaanii waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata akka hin qabne dubbataniiru. Yaada isaanii dhageenya. Waboo wajjin hidhata qabdu lakki hidhata hin qabnu. Akkamitti hidhata qabaachuu dandeenya? Nuyi nageenyaan qabsoofnaan warra hidhata qabaatu darbee hin sodaannaan biyya diimokiraasiin hin jirre keessatti biyya mootummaan abbaa irree hin jirre keessatti dhaabbileen sirna sana morman qawwee qabatanii bosonatti gadi fiiganii waraanan jiraachuudhaaf malu. Kanaaf biyya keenya keessatti diimokiraasiin ijaaramuutu irra jira. Yeroo sana diimokiraasiidhaanii warran hin qabsoofne yoo argine ummatiyyuu of keessaa baasa.
Gidduun oduu gaggabaaboon sinitti makoree qindeessituu mootummaa ce'umsa biyyaalessaa naannoo Oromiyaa jedhamanii fi gaazexeessitootni miidiyaa ONN har'a mana murtii waliigala Oromiyaatti dhiyaatanii ammas marsaa ja'affaaf beellaman. Oolmaa dhaddachaa mana murtii waliigala Oromiyaa calcalitti irra ooleen himatii dhiyaatee ifa akka hin taanee fi keewwata namni ittiin himatamuu hin dandeenye of keessatti qabatee jira jechuun ammas yeroo itti aanuuf abbaan alangaa himata sirreessee akka dhiyaatuuf gaafa 24/5 bara 2022tti beellameera. Loltootni Raashiyaa lammiilee Yuukireen nagaa hidhannoo hin qabne osoo itti dhukaasanii ajjeesanii viidiyoon dhoksaan waraabame saaxile. Viidiyoon dhoksaan waraabame BBC harka galuun qoratamaa jira. Raashiyaan biyyi ollaa ishee Fiinlaand miseensa waadaa waraana kaaba Atlaantik neetoo yoo taate tarkaanfiin fudhadha jechuun akeekkachiifte. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa tarkaanfiin Fiinlaand kun hariiroo biyyoota lamaanii miidhuu irra darbe nageenyaa fi tasgabbii kaaba Awurooppaaf yaaddoodhas jedheera. Tibbana albamni sirba cidhaa godinaalee Oromiyaa garaa of keessaatii qabu eebbifamee ture. Sirbi kunis kan hojjetame karaa Bashaatuu Tolamaariyaam maltii miidiyaa jedhuun akka ta'edha kan dhageenye. Dhimma kanarratti Bashaatuu waliitiin turtii taasisnee jira. Mee jalqabarratti Bashaatuu hiriyooleen maali asirraa haa eegalu? Hiriyooleen albama kanarraa muuziqaa jiru tokkodha. Muuziqaa Gujiiti. Yommuu intalli tokko heerumtee manaa baatu hiriyoolleen ishii walitti dhufanii taphatanidha. Albamii keenyaaf immoo itti waamamuuf namatti tola jennee yaanneeti isa moggaasne hiriyootatu walitti dhufee kana hojjete waan ta'eef isa yaannee moggaasne. Albamni kun sirboota godina garaagaraatti beekaman of keessaatii qaba jedhee yaada. Sirboota meeqa walitti qabatee jiru? Albamni kun sirboota 11 of keessaa qaba. Akkuma beektu Oromiyaan bal'oodha. Aadaallee baay'ee babbareedaa baay'ee qabna waan ta'eef Hararirraa, Gujiirraa, Wallaggarraa, Shawaarraa sirboota arganne hojjenne jechuudha. Kan cidhaa qofa miti hojiin hojjetame kan guyyaa dhalootaaf kan itti fayyadaman sanaachis kan graduation yeroo eebbaas kan itti fayyadamnu isas hojjenneerra. Albema kana yookaan sirba kana kanneen dura hojjetamaa turan irraatii maaltu adda godha jetta Bashaatuu? Namoonni albamni kun yeroo jalqabaatiif bahee sirba cidhaa yeroo jalqabaaf eebbifame jedhanillee kan wal harkaa fuudhan ni jiru. Lakki yeroo jalqabaaf miti kanaan durallee kan weellisan ni jiru kan jedhanii deebisanis ni jiru. Dhugaa jedhan namoonni baay'een waan dhagahameen beekamneef jechuun kana dura anillee albamii guutuu haala kanaan Oromiffaan bahee namoonni 5 walitti dhufanii albamii hojjetan dhageen beeku. Garuu immoo namni artistoonni adda addaa yeroo adda addaatti sirba cidhaa hojjetaniiru. Garuu albama guutuu kolleekshiniidhaan haala kanaan yommuu hojjetamu nuti arginee hin beeknu. Jiras jechuudhaaf evidensi hin qabnu jirus jechuudhaaf nama rakkisa waan ta'eef callisnee sirba cidhaa hojjechuu qofa osoo hin ta'in aadaa akka hin dagatamne akka haala saniin gadhiisne sirriitti itti yaadne aadaa kanuma oriijinaalii isaa san filmee sagalee gaariidhaan istuudiyoo gaarii keessatti akka hojjetamu yaadnee isa hojjenne. Misirroonni hedduun akka keessatti hirmaatan dhagaye. Meeqa ta'u guyyuma sana wal fuudhan immoo guyyaa cidha isaanii irra dhaqxanii waraabdaniiti immoo maal deeggartan? Akkam gooni seete yommuu albamii kana eebbisiisuuf yaadnu nyaatni ni jiraata, dhugaatiin ni jira, sirbi immoo kan cidhaatu sirbama. Akkana taanaan maaliif misirroonni sababa adda addaatiin qophii gaa'ela isaanii gochuu hin dandeenye walitti finnee maaliif asirratti wal fuudhan maaliif hin taasisne jennee yaanneeti gara sooshaal miidiyaa gara reediyootiin waamicha dhiyeessine misirroonni adda addaa akka galmaa'an jechuudha. Isaan uffata isaanii qofa fidanii akka dhufan uffatas kan hin dandeenye immoo nuti akka dandeenye gooneeti. Gaafsan meekaappii isaanii hojjechiisnee firoota isaanii affeerree sirna kanarratti akka wal fuudhan goonee jechuudha. Misirroota gara 12 cimdiidhaan jechuudha. 24 misirroota 24tu sirna kanarratti argame. Tole Bashaatuun gaazexeessummaan beekamti ture.
Sirba sinii yaaltamoo as keessatti bakka itti sirbitee jira. Namni baay'een albamiin eebbisiisa yommuu jedhu sirbitee moo jedhu namni baay'een na gaafachaa ture. Ani oomayyuun beeku waa'ee sirbaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa galgala kanaaf qopheessinee asumarratti xumurree jirra. Taphni Arsenaaliif Tootenaam gidduutti gaggeeffamu sadarkaa arfaffaan xumuruuf haalaan kan eegamu ta'a. Saganticha kan qopheesse Biraanuu Gammachuu ture kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddasaati. Halkan gaarii.